لنطيق نفلقالن وقاس الدوم اسم بولشو بربادن قافي يدوفي ربي كيس جرا قافين قافا كيروني قبسو قافا نكوم لما دي دمتي سرنا سنبوسو ديمنو كرورة بافنو جر وقاش انتو بولشو كرورة بافتا تران اسلوي فولش بيه سنتي وقاس الدوم نامي توكوس تاي بارتين توكونا بولشي ده كرام ديما نجرانا وقاس الدوم وانتي بولشانون جراتو سنتي منا warra bulchuu miti warri wanti bulchanuu hin jiraattu taphni akkasii ta'uu hin danda'u nu waan akkasii hin yaannu nu waggaa 30 irratti yoo rabbi nu gargaaree ummata keenya rabbi gargaaree lola nurraa dhaabate waggaa 30tti maal laallamee taanu abal waan gorra jiraa miti waggaa 30tti maaliif lolli waggaa lama biyyatti waggaa 30 duuba deebisee jira waggaa 30 irratti deebinee bakka san ga'uun keenyayyuu shakkisiisaadha isinitti himaan haala amma jiruun kanaaf jarri mootummaas illusionii achi keessaa bahuu qabu. This illusion is a crazy illusion. Haalli qabatamaan biyyi sun keessa jiru waan hawwii akkasiitiif nama fiduu miti. Warra isaan duraatirraa barachuu qaban badii ofiitiin makaraa isaan fidan ofirratti uummata ofiitirratti ilaalaa. Keenyas kanarraa of baratanii deebi'uu qabu. Jawar ummata Oromoo dhagaye ka jettee fi nan dhagaya bar sis nan dhagaya kaffallaa keetis jiru nan dhagaya ofis nan dhagaya garuu waan si gammachiisu sitti himuun kaati jettus dhagaye ka ummanni biraa jedhus dhagaye waan hin barnootaan qabu waan hin muuxannoon qabu laaleetiin madaalchisee waan saba kanaaf biyya kanaaf ta'u jedhu hima kun si gammachiisuu dhabuu danda'a ani garuu si bashannansiisu as hin jiru ani ela dhiisa harka dhiisa ummata miliyoonaan baasee hin jira hin danda'amu osoo jedhu qabatamaan hojii hojjedhee agarsiisee hin jira ani faaruu hin barbaadu faarfamee nagayee jira bakka amma jirutti umriin amma jirutti yoomin du'aa isaa hin beeku sadarkaa amma jirutti qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan ummata kana qilee hamatti galchu hin lallabu'an ani waa meeqa keessa dabreera waan nan hojjedhe jedhu waan hin baradhe hojitti raawwadhee osoo agartan hojjedhee agarsiiseera hojjedhe gaafsan illee osuma akkanatti mormamuu bar hin beeytanii miti reefu girmaan jee ture gaafa biyya kana dhufu opiidiyootu ergeedhan duula meeqa godhame waan tokko tokko mataa otoo kaasuu baanne diinoo gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni Oromoo 20 wayi ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira abbaan kiyya bar qaata du'e barreessanii turan bar I never took it personal and I don't take it personal. Waaqi rabbi hoggaana uumuu saba kanaaf waa buusi jedheeti hamma danda'e buuseera gara fuulduraas karaan itti amane warra waliin amannu wajjin hojii qabatamaa saba kanaaf ta'u ummata hin dhaggeeffanna ummata irra deemnee hin dhaggeeffanna garuu waan popular ta'e qofa I was a populist. I've done it bar. I know how to do it. Halli qabatamaan Oromoo fi Itoophiyaan keessa jirtu garuu populizimiin hin hojjetu. Populizimiin Abiyyiin bakka geessi agartanii jirtan. I will tell you. Amma kan barbaachisu nitti himu it requires honest, serious conversation. Serious conversation. Sani immoo godhaa jirra. Waan akkana televizyiina osoo hin ta'in quba qubatti hayyoota keenya wajjin manguddoota keenya wajjin biyyattis godhaa jirra ammallee hin goona. Haala qabatamaa jirru keessa jiru laallee biyya ceesisuudhaaf kan itti deemu ta'a jechuudha. Waa'ee walabummaa Oromiyaa irratti yeroo tokko tokko waanuma hogganni birallee hin jedhin jettu bar. Hogganni Oromoo Oromiyaa hin foottosinaa Itoophiyaa hin diigna jedhu hin jiru.
waan saba keenyatti diina guuruu hin dubbatin rabbii jedhaati. Even the farthest left qabsoo Oromoo keessatti ummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffannu aangeessina jedha malee hin diignaa hin fottoksinaa. This is negatives. Nuyi garuu akka kaafaa'utti paartiidha nu. Gaafan aktivistii ture humna gama maraa jiru qabadhee deemu waan hin qabuuf veeg ture ejjennoon kiyya. Garuu hoggaan paartii seenu ejjennoo clear ta'ee paartii qabuttan seene. Nuyi Itoophiyaa tokko taate ta federaalawaa taate sabni Oromoo fi saboonni biroo ittiin uf bulchan biyya immoo waliin bulchan jaaruu barbaanna. Ejjennoon keenya veeg ta'uu hin danda'u. Kana hoggaa jennu garuu ummataa murteessinee humnaan irratti feena miti. Yaada faallaa jiru sun bilisummaa qabaachuu qaba. Kabajamuu qaba. Ejjennoon nuti Oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma. Biyya Itoophiyaatiif sablammoota Itoophiyaatiif wanti gaariin sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka sabaaf sablammoonni itti of bulchan jaaruu jenneeti kan amannu jechuudha. Ka maaliif tuur kana yeroo ammaa gootan rakkannee bara. Yoo achi turre maaliif nurraa turtan maan dhufnee jedhama. Yoo dhufnu immoo maa dhuftanii jedhama. Ela isin yaanne isin dubbisuu barbaanne tokkoffaa yaada qabnus dhiyeeffachuu barbaanne kanaaf dhufne. Ka waboo wajjin nuyi waboo gargaaruu hin dandeenyu. Nuti paartii karaa nagayaatiin galmaa'ee seera biyya sanii kabajee hojjetu. San qofa osoo hin ta'in waboo wajjin garaagarummaa tooftaa qabna. Nu qabsoo nagayaatti amanna. Isaan qabsoo nagaa hin hojjenne jedhanii qawwee kaasanii qabsoo hidhannootti jiru. Akkasii miti. Nuyi akka paartiititti tooftaa fudhannee jira. Tooftaan biraa dogongora jennee namannu. Garuu why don't you give us credit? Biyya xiqqooma wayaa nagayaa dubbachuun waboo jettee yaamuu dhiisii cinama goruun nama ficcisiisu keessatti nuyi bar paartiin keenya bar koongirasii taa'eeti ejjennoo tokkoon wanni shanee jedhamu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo malee jenne barnu. Where you? San qofa miti bar. Dargaggoonni kun waraanni kun dhiibameet bahee shiftaa miti. It's not a rebel without cause. It is a rebel with just cause. The government must sit down and negotiate jenne. Finfinnee teenye diaspora teenye mi bar. Finfinnee 4 kilo cinaa teenye dubbanne bar kana. We know what we're doing. Garuu warri waboo deeggarreettan akka ijoollee san hin miinetti of eeggannoo godhaa. Because we know what's going on. Hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna. Walitti hin naqinaa. Leave them alone. Do I have to say the details? No. Waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira. Waan nama qoqqoodu. Waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuutti qoqqoodee wal ficcisiisuudhaaf shira jira mun beeyna bar. Ta'a keessaa kana. Nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru. Nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra. Namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessitu nama walitti naqa. Isinitti hima. Kanaaf how about you put your money where your mouth is? Put it there. Action speaks louder than words. Okay? Whatever you do, don't be destructive force. Whatever you do, don't be destructive force. Nuyi karaa itti amannee jira. Yoo dandeessan gargaara. Yoo dandeenye karaa hin taa'ettan san gargaara. Garuu negative energy ila nuyi ummata keenya keessa jirra. Ummata keenyatti gad deebina. Waan hojjannu waan dubbannu hin beeyna. Wanni guddaan diaspora irraa barbaannu maal akka ta'e isinitti himu? It's not your dollar. No. We want the dollar, but it's not the most important. The most important is toxic energy nutti hin ergina.
ummata ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, beelli rakkisaa jiru, waan uffatu hin qabne, bakka bulu hin qabne summii itti gadi hin facaasinaa. Summii itti hin facaasinaa. Show your love for Oromummaa. Show your love for your brother and sister. Show solidarity.